Assalamu alaikum akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisaa Oromoo alhamdulillah nakoota nageenyi kiyya kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtan maras naga'u egaa hordoftoon kiyya feesbuukiin abdeetii ta'e waan haaroo fidee jira waan haarawwanni fide sanan isin barsiisa egaa amma booda feesbuuk keessan daarak moodii oon gootanii fayyadamuu ni dandeessan hordoftootan kiyya jechuudha. Egaa faayidaan daarak moodiidhaa maal yoo jettan jechuudha faayidaan daarak moodiidhaa ija teenyaaf baay'ee tokko barbaachisaadha jechuudha isin eegale. Daarak moodii oon goone feesbuuka yeroo hunda yoo fayyadamne hanga feene yoo irra turre jechuudha ija teenyarra miidhaan tokkollee hin gahu jechuudha. Egaa akkuma beekamu irra caalaan keenya amma yeroo ammaa kana jechuudha feesbuuka irratti yeroo keenya dabarsine jechuudha. Garuu feesbuuka irratti yeroo keenya dabarsu nanti jechuudha shaashaan mobaayilaa kun jechuudha ija keenya irratti ol dhufe jechuudha isin eegale. Ija teenya irratti baay'ee tokko miidhaa gahaanii jira jechuudha nu hin biyennu yookiin ammoo waan kana hin yaadannu malee jechuudha. Garuu amma daarak moodii kana oon gootanii feesbuuk keessan yoo fayyadamtan jechuudha ija teessan irra miidhaan tokkollee hin gahu jechuudha. Hanga tokko ija keenya eeguu qabna jechuudha iji miliyoonaan argamtu jechuudha ijis taphaa miti ija qofallee miti jechuudha ammallee baxxaariyaan keessan hanga tokko isiniif ture jechuudha isiniif barakata jechuudha isin galee mobaayilli keessan baxxaariyaallee hin fixu jechuudha. Amma haala daarak moodii kana oon godhattanii itti fayyadamtan haala immoo feesbuukii keessan irratti daarak moodiin kun isiniif banamuun isinitti agarsiisa. Nafaana turaan hordofaa isiniin jaa jechuudha. Egaa hordoftoon kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala kiyyaaf haarawwataa ta'an sabskiraayib gochuun dagatinaadha yeroo sabskiraayibii gootan mallattoon notifikashinii sana kilikii godhaadha achi booda oolu ka jettu irratti godhaa jechuudha. Akkasuma barumsi keenya yoo isin gammachiisa viidiyoo keenya laayik gochuun dagatinaadha gaaffii gargaraadhaa qabaattan koomentii jalatti nu barreessadha. Egaa gamanumaan gama barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keetti nafaana turaan hordofaa isiniin jaa. Egaa hordoftoota kiyya daarak moodiin feesbuuk keessan irratti akka isiniif banamtu jechuudha. Feesbuuk keessan haaromsuu yookiin abdeet gochuu isin barbaachisa jechuudha. Haaromsuudhaaf pilaastoorii keessan keessa ni galtu. Bakka Google Play kanarratti kilikni gootu. Feesbuuk jettanii barreessanii chee gootu jechuudha haala kanaan jechuudha isin galee kiyyamma haaromsee waan qabuufu oopin manaaf jechuudha. Bakka oopin jiru kan abdeet ka jiru mobaayila keessan irratti yoo isin dhufe jechuudha abdeet irratti kilik gootanii haaromsuu isin irraa eegama jechuudha isin galee. Anamma haaromseen jira jechuudha. Yoo hin haaromsine jechuudha daarak moodii sun feesbuuk irratti isiniif hin banamtu yookiin isiniif hin dhuftu jechuudha isin galee. Kanaafuu feesbuuk keessan googil irra seentanii haala kanaan haaromsuu isin irraa eegama jechuudha. Yeroo haala kanaan haaromsitanii oopinii isiniif fida jechuudha. As keessaa baatanii daarektii feesbuuk keessan irratti ni galtu. Egaa achi booda bakka sarara sadii kanarra kilikni gootu piroofaayilii keessan irratti as gadi ni buutu. Siiting inde piraafeetii gajamuun irra kilikni gootu. As jirti jechuudha daarak moodiin jechuudha isin galee. Daarak moodii kanarratti kilikni gootanii egaa achi booda haala kanaan oofii fi oonii isiniif fida jechuudha haaluma argaa jirtan kanaan jechuudha isin galee. Egaa amma oof irra jira jechuudha daarak moodii oon godhee fayyadamuutti hin jiru jechuudha. Amma garuu daarak moodii kana oon godhee tan fayyadamuu barbaada jechuudha. Oon ka jettu irratti kilikni gootanii haala kanaan gurraacha jechuudha isin galee. Egaa kanuma akkuma argaa jirtan kana jechuudha isin galee. Waa hagam bareeda jechuudha isin galee. Maaliifii waan kun ija keenyaaf barbaachisaadha jechuudha baay'ee tokko jechuudha isin galee ija keenya hanga feene sa'aatii feene hoo irra turre nu miidhu jechuudha. Garuu addeenyi fuularraa jawaarraa ija keenya irratti fuula keenya irratti ifu sun ija keenya baay'ee tokko miidhaa irraan gaha jechuudha isin galee. Garuu haala kanaan yeroo hanga feene yoo irra turre jechuudha feesbuuk irra ija keenya waan tokko nu miidhu jechuudha. Isin galee fuularratti illee isin hin ifu. Yaani waan tokko miidhaa isinirraan hin gahu jechuudha isin galee. Egaa hordoftoon kiyya haalumaan amma isinitti agarsiisan feesbuuk keessan daarak moodii oon gootanii fayyadamuu hin dagatinaadha. Barumsi kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatiin haga walitti deebinutti viidiyoo keenya yoo jaalattan laayik godhaadhaa gaafii gargaraadhaa qabaattan koomentii jalatti nu barreessadha. Akkasuma yuutuub chaanaala keenyaaf haaroo yoo taatan sabskiraayib gochuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma.